Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftootaa fi deeggartoota caalaatu. Hayyee gaarraa maaliin nu dhiyaatte jechuun waliin qabadhee dhiyaadde waan ajaa'ibaa guyyumarraanii guyyuma guyyaan waan dabalamaa rakkina adda addaa gartee yaa'ii adda addaa nurra dabalamaa deemu jirti. Akkuma beekamutti egaa sababaa haadha warra kiyyaa haadha ijoollee tiyyaa irra dhaabbadhee rakkoo deemaa jiru akkumaan isin ibsaa takka lama sadii jee isin ibsaa deemu jirutti egaa obboleettiin tiyya kaatee seentee sababaa ijoollee sababsattee egaa isiidhaan haadha ijoollee tiyyaatiin egaa walitti bu'anii rakkinni hedduun yaa'iin hedduun deemaa akka jiru quba qabdanii har'a tasaniin addaatii inumaa bifa jijjiirrattee na dhuftee dubbiin maali jettanii baruudhaaf jarjaruu maltanii osoo niifiin yaa'ii mana kiyyaa jeequmsa mana kiyyaa irratti haala akkamiiniin fooyyeessee haala akkamiiniin nagee buusee rakkina deemaa jiru kana sirra isaa jee osoo niifiin tattaafachaa jiru har'a utaaltee mana obboleettii tiyyaa seentee jechuudha. Obboleettiin tiyyaa fi abbaan mana isii walitti bu'anii jiranii jechuudha. Jaartiin tiyya tun jeequmsa mana kiyya keessatti jaarmee obboleeyyii isiitii wajjin jaaramteen nagaya maatii kiyyaa mana kiyyaa naaf ilmaan kiyya jidduu buufte dhabamsiifte nagaya dhabamsiifte osoo hin hanqatin har'a utaaltee obboleettii tiyyaa fi abbaa mana isii jidduttis rakkinni uumame. Garuu gaagam tokkoon inni abbaan mana isii durseeti torbee dabree jira eegana haadhaame ijoollee teenarraa fuudhii mana keetti deeffadhu osoonii fi haati isaanii dhuftee mana isaaniitti rakkoo san uumtee michiyyoo irrattis rakkoon uumamee mana cabsitee seentee ijoollee sana achii fuutee isii fi obboleettiin tiyya walitti hin bu'in duratti jechuudha. Naan jee ture fuudhii mana galfadhu mana kee kaayyadhu jaartiin teetun ilmaan isiiti sababa ilmaan kanaatti mana kiyya kana dhuftee mana kiyya jeequun ol isii hin oolamu sababa ilmaan sii waan ta'eef ilmaan sii kana barbaada dhuftee nu jeequu waan maltuuf narraa fuudhii mana deeffadhu. Hayyee toleen jeeni an sababa kiyyaan isinillee walitti hin bu'inaa sababa kiyyaan isin waliin lolinaa sababa ijoollee tiyyaatti naan ijoollee tiyya fudhadhee mana deeffadhaa. Rakkoon fedhe yoo narra ka dhufu taate anuu obsa kiyyaa obsaan dandahedheetiin rakkoo dhufu hunda baadhadhee jireenya kiyya ijoollee tiyyaa wajjin itti fufuu of qopheesseen jiraa qophiidhaa naa jecha waliin dhabina jeetiin gaa osoo obboleettii tiyya hin fuutu ijoollee kana adaadaan ta'aa fi har tokko na biraa hin deeman jettee osoo loltuutiin lakkii manni keen jeeqamini isin jidduutti rakkinni uumamini waan abbaan mana keetii isin jeus dhaga'uu qabda. Sababni anaa fi haati mana kiyyaa itti ol dhabne waan hin anja'uun dhaga'uu dhabuu isiirraa kan ka'e waan ta'eef atis akka kiyyaa hin ta'in jeetiin ijoollee tiyya fuudhee mana deeffadde osoo mana jirruu gaa walumaan jiraachuu jirruu isiilleen akka malee aartee ani hoo ijoollee obboleeyyan kiyyaatii fi obboleessa kiyyaatii fi obboleessa kiyya kanaaf rakkoo tana cinaa dhaabbachuu hin qabu wajjin baadhachuu hin qabu wajjin qoddachuu hin qabu jettee osoo isiin loltuu lakkii akkasii miti obboleettii tiyya feetus aari malee wanni inni jee sirriidha jee fuudhee ijoollee tiyya mana galfadhee manatti osoo wajjin jiraachuu jiru akka carraa osuma akkasii jirruu gaa iidaan walirra dhufnee iiddituun dhufnaanis aboo gaa ijoolleen iida haati bira hin jirtu kophaan tahin ijoollee tanaa wajjin haa taphatanii ol fidi yoo feetallee as bira ooltee galgalallee galachuun ni dandeessa. Hayyee tole ijoollee tana fuudhee isii bira geessee wajjin achi dabarsinee galaa turre akka carraa tahee ol fidi boo asitti haa taphatanii kophaa mana keessa hin jiranii aboo anillee dalagaa waan qabu gaa dalagaanis hin jirtu manaan jira rakkoon qabu osoo hin jirne khalaas rakkoo hin qabu fidi as ijoollee wajjin haa taphatanii jettee takka mufattee lama maa mufattee anis nin jiraa mijeetiin hin geessee achi oollee akka carraa ta'ee namni wayii na bilbilee haajaa xiqqoo takkaaf
ammaan deebi'ee jeeni biraa bahee haati ijoollee tanaatis gaa nu jala dalagu jirti itti qophooytee itti yaaddee qophiirra waan jirtuuf an bahee bakka hajaa tiyyaa san ture osoo nan hin deebiinitti obboleettiin tiyyatunis hajaa wayitiin qabattee baate isiin baanaan gaa akka nama gartee raadaara si gubbatti si jala kaayyatee jechuun raadaara si gubbatti amadatee jirutti halaw jettee dhuftee ijoollee qofaa jira abbaan mana siin jiru isiinis ni baate an akka carraa ta'eetiin akkasitti isaa irra dhiisee deemee jira qulfii ni beektan qulfii biyyatee nyaata rarraatu sana qulfii daakiliyaa hulaa keessaa san osoo hin ta'in qulfii rarraatu tanaan qollafamtii hulaan teenyaa sibiila dhuftee gaa hadiisatti keessee buqqaaftee waan ajaa'iba isinitti irraa buqqaaftee seentee michoollee darbitee akka carraa ta'ee gaa alhamdulillah dandamattee michoon obboleettii xiyyaatanii salaayisuma ta'uu fi baatee rabbi baasee amma gaa isiin akkasitti ijoollee isii furattee kuttee jechuudha. Dhugaadhaa ilmaan isiitii ni dhaltee ani maaliif fudhattii isin jenne garuu akkaataa isiin itti dhiiftee biraa deemtee fi jechoota san duraatii fi gochoota san duraa namni hordofaa jirtan yoo quba qabaattan waan baay'ee nama aarsaati. Haa ta'u san hundaa'u obsaaniin bira dabree as gahee jira. San hunda bira dabarree har'a garuu obboleeyyan kiyyaas manaa na baasanii gorsa isaaniitiin bahee ijoollee xiyya na darbisiisanii tanaasanii olii gaffiidee gaa mataa na qabii miila na qabii nan kadhiichisu ni dhiichifte miidiyaa irratti akkuma laaltanii agartan kanatti boodarra obboleeyyan kiyyaa'uu na darbanii jiran jettee kaatee mana kophaa kareeffattee jaanii ogguun dhagawaan mana siisanillee nagarree hin beeku ilaa hanga ammaatti obboleettii xiyyaan walitti bilbilanii dhaaddatanii kaatee tunis gaa onnee qabaattu atis dhala akka xiyyaatii hottuun haa munoo siifin himaa sodaateetiif hin dhokodhaa hayyee meenaa hin tunis aara michiyyoo isii ta dhoomtee tanaatti jira kaatee gaa jettee irra dheeyxee achitti gaa akka laaltanii agartan sanitti dhukkee olirraa kaasanii hanga waltumanii adda deemanii amma obboleessii isii ka duraan gartee obboleeyyan kiyya na darbanii na quban qaban jettuus isiidhaa wajjin argame jechuudha. Viidiyoo kaleessaa yoonii fi dhaadannaa isii ta kalee baateen namoonni hordoftan achirraa uni harkattan. Kanaafuu isiin achii dhaadachaa jirti. Obboleettiin xiyyaas akkuma laaltanii agartanitti dhaadachaa jirti. Hin dhaabbadhu hin dhiisuu jechaa jirti. Hanga danda'ametti ga'an ati dhaabbadhu keessa rakkina kana keessa yaa'ii tana keessa hin seenini sababaa kiyyatti manni kee bultiin ta'e hin diigaminiiti. Bakka jirturraa du'aayii naa godhi. Du'aayiidhaan na bira dhaabbadhu ni gayaa sunuyi. Anaatu waan silaa godhamuu qabu hunda godhee karaan itti gartee yaa'ii tanaas firraa muree rakkina keessaa kana keessaa itti bahu haala mijjeeffataa waan hundaa'u anaatu kan godhu godha ati nirraa dhaabbadhu abadan hin dhaabbadhu. Kana gaa abbaan mana isiitiis har'aan tana gaa viidiyoo sana harkee lolee eega kana taate anis ilmaan kiyya sirraa hin fudhadhaa kayitii ispaaltiin rabbayi karaan rabbayi akka feete ta'e ilmaan kiyya naa dhiisi. Eega qaalitii hin goone anammaan booda yaa'ii san keessatti si harkuun barbaadu ilmaan caalaa sanii ijoollee caalaa sanii asii fiddee michiyoon tiyya eega kanarraa miidhamte kennoo isinii kannee osoo hin jiru osoo isinii dabarfadhee jiru caalattis dabarfadheetiin jira intalti tun mana kana dhuftee michiyoo tiyya narraa miitee diini michiyoo tiyya akkana lafatti hafee kanaafuu eegaatis kan isaan dhaabbaduu qayyattu taate bayinarraayi karaa rabbayii akka feete ta'e intala amrii namaa hin qabne amrii namaatiin hin bulle tahii jaanii sababaa tanatti isaanis walitti aaranii waliin mufatanii jiranii eegaa ilmaan Oromoo kan kula addunyaa kana hundarra jirtan waan tahaa jiru ni agartanii namayyuutu intala namaa intaluma ambaati fuudhee if jalaa qabaa tokkollee nuu kan intala haati dhalteef if jalaa qabu hin jiru jechuudha. Namuu intala hambaa fuudheeti intala hambaati wajjin jiraachaa jira. Kanaafuu mee yaada qabdan yaada akkaataa aan itti keessa jiru kanarraa waan isiniin mul'atu koomentii na jala naa kaayuu isin dagatinaa hin ifatinaa du'aayii naa godhaa sababa kiyyatti bultiin mana obboleettii xiyyaatis akka diigamtu hin fadhu isaan jidduttis akka rakkoon uumamu hin fadhu. Gamanumaanuu na hordofaan isiniin jaa galatoomaa.